oolmaya Oromiyaa haguyyaa irrantanaa keessatti baankiin daldala Itoophiyaadha. Maamiltoota isaa warreen doolaara alaa bitachaa jiran akeekkachiiseetii jira. Doolaara isaanii saamuudhaaf kan jiratu ta'uu baankichi addeesseetii jira. Kanarratti gabaasa gurra isin buufnu ni qabna. Magaalaa Finfinnee keessatti hattuun malawoota garaagaraatiin uummata saamaa jiraachuun isaanii gabaafameetii jira. Kanarrattis gabaasa gurra isin buufnu ni qabna. Itti aansee Itoophiyaa keessatti ji'oota lamaan dhufan roobni cimaan roobuudhaaf kan jiraatu ta'uun isaatis gabaafameetii jira. Kanarrattis gabaasa qabna. Somaaliyaa keessatti waggaa dabre keessa namni 70,000 ol kan du'anii jiran ta'uun isaanii gabaafameetii jira. Kanarrattis gabaasa gurra isin buufnu ni qabna. Itti aansee Somaaliyaa aanaa yookaan godina Jubballaandii keessatti mootummaan Itoophiyaadhaatii fi waraanni mootummaa federaala Somaaliyaadhaa walitti bu'anii jiraachuun isaanii gabaafameetii jira. Kanarrattis gabaasa qabna. Itoophiyaan lammiilee biyya alaa nam 3,800 warreen baasaboora Itoophiyaadhaa seeraan ala fudhachaa turan irratti tarkaanfii fudhachuu addeesseetii jira. Kanarrattis gabaasa qabna. Otoobisiin magaalaa Finfinneedhaatii fi Naayiroobii jidduu maamiltoota deddeebisuudhaaf karoorfamee ture soba jechuudhaan mootummaan Itoophiyaadhaa addeesseetii jirti. Kanarrattis gabaasa qabna. Guyyaa kaleedhaa gabaasa dhiheessine keessatti dogoggoraan bara 1984 jennee turre garuu inni sirriidhaa bara 1994 waan ta'eef dhiifama isin gaafanna. Itti aansee pirezidantiin Raashiyaadhaatii fi pirezidantiin Ameerikaadhaa Duubay keessatti wal arguudhaaf karoora qabaachuun isaanii gabaafameeti jira. Kanneen jedhan hangafoota oduu teenyatan har'aati odeessa keenya tartiiba isaa eeggateeti isin bira gahaa. Baankiin daldala Itoophiyaadhaa lammiilee maallaqa sharafa alaa bitachuudhaan daldala isaanii oofachaa jiran irratti tarkaanfii fudhachuudhaaf akeekkachiisa baaseetii jira. Gabaasa riippoortara teenyaan qophaa'ee dhaggeeffannee walitti deebine. Namoota sharafsiisan irrattis tarkaanfii. Baankiin biyyaalessaa daldaltoota sharafa maallaqaa alaa idilee hin fayyadamne qabeenya isaanii harkaa fudhachuuf akka jiru ifoomse. Hoogganaan baankii biyyaalessaa Itoophiyaa obbo Maammoo Miratuu daldaltoota sharafa maallaqaa sirna baankii ala fayyadaman irratti tarkaanfii hanga maallaqa isaanii harkaa fudhachuutti geessu akka murtaa'u ibsanii jirani. Sochiin sharafa maallaqaa biyyattii ilaalchisuun ibsaa kan kennan obbo Maammoo Miratuu daldaltoonni sharafa maallaqa idilee hin fayyadamne gaafa sharafa maallaqa baankii fi qaamota baankii biyyaalessaan fudhachuu akka danda'an kan himan yoo ta'u, maallaqa irraa bu'aa addaa argachuu fi karaa seera mootummaan baasee alatti sharafa qaamota gaggeessan irratti fi namoota sharafsiisan irrattis tarkaanfii fudhachuu akka danda'amuuf akeekkachiisa kennanii jiru. Tajaajila faayinaansii Itoophiyaa fi tilmaama gabaa sharafaa akkaan jeequu danda'u kan himan yoo ta'u, biyyaan ala ta'anii qaamoleen gocha akkanaa raawwatan jiraachuu kan himan obbo Maammoon dhiheenya kana dhaabbilee sharafa maallaqaa seeraan ala raawwatan turan 4 kan ifoomsan yoo ta'u, baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa wixata darbe caalbaasii sharafaa doolaara miiliyoona 100 fi miiliyoona 50 ol dhiyeessuun isaa kan yaadatamudha. Gabaasa riippoortara teenya Asmaa Diimaatiin qophaa'ee waliin dhageenye baankiin daldala Itoophiyaadhaa daldaltoota sharafa baankiin alaa bitachuudhaan daldala isaanii gaggeessaa jiran irratti tarkaanfii fudhachuudhaaf akeekkachiisa baaseetii jira. Akeekkachiisni kun qabeenya isaanii warasuudhaa fi qabeenya isaanii gara mootummaadhaatti naanneessuu kan of keessaa qabu ta'ullee gabaasa kanarraa mirkaneeffanneetii jira. Baankiin daldala Itoophiyaadhaa kanaan dura himata dhaabbilee maallaqa yookaan hawaalaa hojjetan kanneen biyya alaa ta'uudhaan maallaqa gara Itoophiyaadhaa erguudhaan jeequmsa adda addaa kaasaa jiran irratti himata baneetii jira. Dhaabbileen kuni dhaabbilee Adoolis jedhamuudhaan beekamuu fi akkasuma dhaabbii maallaqa hawaalaa dabarsan Taajii fi Kah faan kan keessatti argaman ta'uunis mirkanaa'eetii jira. Kanneen hundinuu biyya Ameerikaa keessa maaddeeffatanii fi Dubai keessa maaddeeffatanii kanneen biyya Ameerikaadhaatii fi biyyoota Arabaa keessa maaddeeffatan jechuudhaan himata mootummaan Itoophiyaa irratti baneetii jira. Maallaqni alaa dabarfamu kun irra hedduunsaa harka hidhattoota Alshabaab seenee kanaan Itoophiyaa keessatti jeequmsa addaa gaggeessaa jiran jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa himateetii jira.
torban sadii dura naannoo Somaalii yookaan naannoo Jijjigaa keessa nama 82 hidhattoota Alshabaab mootummaan Itoophiyaa qaqqabee turuu isaatis isni gabaafneetii turre. Magaalaa Finfinnee keessatti hattuun mala adda addaatiin uummata hataa jiraachuun isaanii gabaafameetii jira. Gabaasa riippoortara keenya Lammii Siriidaatiin qophaa'ee dhaggeeffannee walitti deebina. Ijoollee teetiif magaalaa Finfinnee keessatti poolisoonni magaalattii namoota yakkanaa fi saamicha irratti bobba'an irratti tarkaanfii fudhachuu cimsanii itti fufanii jiran. Humni nageenyaa poolisii magaalaa Finfinnee namoota yakkanaa irratti bobba'an to'achuu akkuma itti fufeen guyyaa har'aatii sagayya 7 bara 2025 namoota dhuunfaa 3 lotoorii injifanne jechuun nama dhuunfaa qarshii 50 gowwoomsuun shakkaman to'annoo jala oolchuu fi qorannoo irratti jalqabuu beeksisanii jiran. Akkuma beekamu magaalaa Finfinnee keessatti namoonni yakkanaa irratti bobba'an karaalee namoota ittiin gowwoomsan hedduun yoo jiraatan san keessaa immoo tooftaan lotoorii qarshii guddaa injifannee qarshii xiqqaa dhabne jechuutiin namoota muuxannoo jireenya magaalattii hin qabne itti dhiyaachuun gowwoomsuun qarshii harkaa baasan yoo jiraatan kanneen qorichaaf nama wallaalchisuun nama tuquun nama saamanis hedduudha. Haaluma kanaan guyyaa irraa akka ibsi waajjira poolisii magaalaa Finfinnee ba'ee mul'isutti magaalaa Finfinnee naannoo yakka aanaa 9 keessatti namoota dhuunfaa maqaan isaanii Damisee Minsinoot Mambaraa fi Adabaayyoo Alamuu Jaaman lotoorii injifannee jirra jechuudhaan nama dhuunfaa gowwoomsuun itti dhiyaatanii lotoorii irratti kafaltii duraa yoo kafalte ijoollee teetiifis qarshii 100 qooddata jechuudhaan amansiisanii Awaash Baankii irraa qarshii 50 baay'isuudhaan wayita isaan miliquuf yaalii godhanitti miidhamtuun dhuunfaatuun konkolaataa isaan ittiin miliquuf yaalii godhan lakkoofsa gabatee Addis Ababaa 3045 qabachuun uummataa fi poolisiif eeruu kenniteen qabamanii waajjira poolisii aanaa yakkaatti to'annaa jala oolchuu poolisiin magaalaa Finfinnee beeksisanii jiran. Miidhamtuun dhuunfaatuun poolisitti dhuftee galmee kan dhiyeeffatte yoo ta'u shakkamtoota kanarratti ragaan dabalataa walitti qabamee qorannoon babal'achaa akka jiru ibsuudhaan hawaasni yakkaannaa akkanaatiif saaxilamuu irraa of eeguuf jecha waajjirri muummee poolisii magaalaa Finfinnee namni dhuunfaa kamuu yeroo lotoorii gaafatamu maallaqa tokkollee akka hin kafallee fi hojii shakkisiisaa kamuu waajjira poolisii dhiyoo jirutti akka gabaasan dhaamsa dabarsuudhaan hawaasa yakka akkanaa kana eeruu kennanis hawaasa yakka akkanaa kana eeruu kennuun gahee qabanis poolisii magaalaa Finfinnee galatoonfatee jira. Gabaasa riippoortara keenya Lammii Siriidaatiin qophaa'ee waliin dhageenye gabaasa kana keessatti magaalaa Finfinneedhaa keessatti mala adda addaa baasuudhaan uummata magaalattiidhaa hanna irratti gaggeessaa jiraachuu hattoota kanneenii gabaasa kanarraa mirkaneeffanneetii jirra. Akkuma hundi keenya waliin yaadannu hattoonni magaalaa Finfinneedhaa keessatti mala garaagaraa baasuudhaan uummata keenya irratti dhiibbaa cimaa oofaa jiraachuu isaanii yeroo garaagaraatti isinii gabaasaadhaatii turre. Akka fakkeenyaatti torbaan guyyoota lameen dabran kana keessatti wal gurmeessanii poolisii magaalaa Finfinnee irratti illee tarkaanfii fudhachuudhaaf yaalaa turuu isaanii isinii gabaafneetii turre. Kanaan dura akkuma beekamu gaafa bulchiinsa EPRDF mootummaan wayyaaneedha magaalaa Finfinnee akkasuma magaalaa Dirree Dhawaa fi magaalota garaagaraa keessatti hattoota qabdee rashanuudhaan wal qabate hattoonni kunneen sadarkaa sanitti paawara qabaatanii uummata irratti miidhaa akka hin oofne gooteetii turte. Amma immoo tuffii qabaniif tuffii bulchiinsa biyyattii bulchaa jirurraa qabaniif uummata irratti miidhaa cimaa dhaqqabsiisaa jiraachuu isaanii gabaasa kanarraa mirkaneeffanneetii jirra. Guyyoota lameen dhufanitti yookaan ji'oota lameen dhufanitti roobni cimaan biyyattii keessatti roobuudhaaf kan jiraatu ta'uun ibsameetii jira. Roobni kun miidhaa uummata biyyattii yookaan qonnaan bultoota biyyattii irra